ejentii jedhee guyyaatti maallaqaadha hiyyeessarraa ilmaan hiyyeessarraa guuranii kan nyaachaa jiran hattooti yeeyyii hedduutu jiru. Biyya keenya keessatti hojjetanii dafqanii nama ta'uun baay'ee ulfaataadha. Garuu biyya ormaatti opportunity hedduutu jira. Dur akkuma beektanii namoonni biyya alaa ba'uudhaaf lafarra deemanii gammoojjii adda addaa keessatti baay'ee isaanii bineensi nyaate, baay'ee isaanii galaanni nyaate, lubbuu isaanii bosona keessatti baraa hamaa keessatti dhabaniiti biyya alaa ba'aa turan. Ashamaa akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyya guyyaarraa waan adda ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee guyyaarraa isiniif qabadhee kanaan dhufee dhaamsa baay'ee barbaachisaadha jedhee yaaduudha jechuudha. Xiqqaatu guddatu jireenya keessan irratti dhiibbaa ta'e wayii ni geggeessa jedhee yaada. Innis ijoollee keenya shamarranii ijoollee keenya dhiiraa biyya keessaa baatanii biyya alaa akkaataa adda addaan jirtanii jechuudha. Isiniif dhaamsa tokko qaba. Keessattuu biyya Arabaa kan jirtan ijoolleen keenya warri dhiiraa warri shamarraniis jechuudha. Akkasumallee kutaalee addunyaa kanaa iddoo garaagaraa kan jirtan isiniif dhaamsa takkan qabaa jechuudha. Dhaamsan guyyaarraa isiniif qabadhee dhufe kun egaati biyya keessaa akkaataa adda addaan baay'een keessan siyaasa baqattanii baay'een keessan jireenya Itoophiyaa keessaa hiika hin qabne kana baqattaniiti kan biyya alaa jirtanii jechuudha. Innaa egaa dhaamsan guyyaarraa isiniif qabu carraa argattanii waaqayyo isin milkeessee bakka sana kan jirtan dhaamsan isiniif qabu bakka sana teessanii waan gootan beekuu qabdu. Maatiin keessan isinitti dadhabee kallattii adda addaan aarsaa adda addaa kaffalanii bakka sanaan isin ga'aniiru bakka sana teessanii waan gootan beekuu qabdu. Keessattuu ijoolleen shamarranii biyya alaa jirtan jechuudha. Biyya keessattuu biyya Arabaa jirtanii ijoolleen dhiiraas haa ta'u ijoolleen adda addaa kallattii adda addaan akkaataa hin taaneen yeroo isinitti fayyadaman arginaa jechuudha. Kanaaf bilxii ta'uu afshaala ta'uu qabdu. Bakka sana kan jirtaniif isin jireenya keessan aarsaa gootanii biyya ormaa biyya afaan isaa hin beekne biyya nama hin beekne biyya nama isinii dubbatu hin qabne keessa teessanii rakkina jiru hundumaa dandamattanii maallaqa walitti kuufattan hojii hojjettan kan tuutti yookiis immoo akkaataa hin taaneen kan akka malee luus gootanii of qusachuu qabdu of eeggachuu qabdu. Sababi isaas maatiin keessan as biyya jiru rakkina adda addaa keessa ta'ee kan isinitti dadhabee bakkee isin baase maallaqa hedduu humna isaa olii kaffalee bakkee isin baase isinirraa feedback wayii reward wayii isinirraa eeggata. Akkasumallee isin biyya keessaniif naannoo keessaniif eebba wayii bu'aa wayii ta'uu qabdu. Fakkeenyaaf achi baatan namni takka biyya alaa bahee gaafa jedhamu namni biyya keessa jiru waan baay'ee isinirraa expect godha. Akkuma beekamu gaa ilaalchi biyya keessa jiru biyya alaa gaafa jedhamu waan maallaqni lafuma kanarraa funaanama wayiitti fakkaata nama biyya keessa jiru namni maatiin keessan akka malee isin eeguu danda'a. Naannaa keessan akka malee isin eeguu danda'a. Isin immoo biyya alaa baatanii nama biyya keessa jirurraa adda ta'uudhaaf waan tokko waan ija qabu waan isin boonsu waan ija isin gochisu maatii keessan keessatti gaafa biyya dhuftan waan beezii isinii ta'u. Akkuma beektanii biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti nama ta'uun baay'ee ulfaataadha. Nama ta'uuf yookiin beezii qabaachuu qabda yookiis baay'ee dhama'uu qabda. Aarsaa guddaa kaffaluu qabda. Isin immoo carraa waaqayyo isiniif kenne osoo sartifikeetii tokko malee rakkina takka malee amma biyya keenya keessatti namni takka ramadamee hojii mootummaa hojii maallaqa gaarii argachuuf miindaa gaarii argachuuf xiqqaatu guddatu sartifikeetii qabaachuu qaba yookiis immoo nama isaa dubbatu wayii qabaachuu qaba. Innumtiyyuu miindaan argatu hangam akka ta'e beektu. Garuu isin sartifikeetii takka malee rakkina takka malee al takka kaffaltii maatiin keessan isinitti dadhabanii isinii kaffalanii bakkee isin baasanii chaalenjii sana eegga dabartaniin booddee biyya sana keessa teessanii maallaqa gaarii akka hojjetachaa jirtan beekamaadha. Maallaqa isin hojjetachaa jirtan kun isiniif bu'aa takka isinii buusuu qaba. Waan ifa ta'e waan ija qabu wayiidhaan mul'achuu qabdu jechuudha. Kanaaf dhaamsan isiniif dabarsu adaraa keessan maallaqa keessan akka malee hin qisaasisna waan gootan beeka maal gochuu akka qabdan beeka namni akka malee isinitti hin fayyadamin namni taraan bilbilee yookiis immoo imoodhaan yookiis telegiraamiidhaan sooshaal miidiyaa kanarratti namuu argitan hundumaaf deebiin kennina. Namni kallattii adda addaan iskaam yeroon isin jedhu kallattii adda addaan hattuun baay'atee jira jechuudha. Warri gara biyya alaa deemuuf yookiis immoo gara biyya Arabaa deemuudhaaf yookiis biyyoota adda addaa deemuudhaaf karoorfattanii jirtan akkaataa adda addaan piroosesii irra jirtan baay'ee of eeggadha. Eejentii fakkaatee nama hedduutu maallaqa isaa dhabaa jira. Maatiin baay'ee itti dadhabee aarsaa guddaa kaffalee maallaqa walitti qabee ittiin mucaan koo nama ta'u of jijjiiree naa jijjiiru jedhee biyya alaatti isin erguuf kallattii adda addaan gaafa haala isin mijeessan namoonni adda addaa
akkaataa adda addaan eejentiidha jedhanii maallaqa akka malee luus gochaa jiru. Gaafa kun ta'u immoo maatii itti rakkina guddaa isinillee saayikooloojikaalii baay'ee miidhamtu. Kanaaf waan gochuu qabdan nama eejentii quunnamtan beekuu qabdu. Gaafa asii baatan immoo fakkeenyaaf baay'een keenya Itoophiyaa taanii hanga jirrutti rakkina maallaqaa ni qabna. Maallaqi kun kan Itoophiyaatti guddaadha jechuudha. Maallaqi kaffalamu. Gaatii waan gochuu qabdanii nam takka amma fakkeenyaaf biyya alaa ba'uu barbaadan biyya Arabaa ta'u biyya kama ta'u eejentii quunnamtan beeka. Kanaan dura eejentii sanaan namni biyya alaa ba'ee jiru jira. Nama sana quunnamu nama biyya alaa jiran akkamitti akka ba'anii eenyuun akka quunnamanii eejentiin sun akkam akka ta'e eenyu akka ta'e amanamaadha akka jedhu sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Akkasumatti maallaqa keessan qisaasessuu qabdanii jechuudha. Sababi isaas baay'ee miidhamtu. Xiqqaatu guddatu maallaqa akka malee badu kanaan hojii yoo eegaltan isin nama taatanii of jijjiirtanii maatii keessan jijjiiruu dandeessu. Garuu maallaqi kun akka malee yoo qisaasa'e isiniif haa ta'u maatiif keessaniifis miidhaa guddaa waan qabuuf adaraa keessan wanta kanarraa of qusadhaa. Dur akkuma beektanii namoonni biyya alaa ba'uudhaaf lafarra deemanii gammoojjii adda addaa keessatti baay'ee isaanii bineensi nyaate, baay'ee isaanii galaanni nyaate, baay'een isaanii immoo akka malee namaaf garba ta'anii, baay'een isaanii immoo akkaataan ta'anii lubbuu isaanii bosona keessatti baraa hamaa keessatti dhabaniiti biyya alaa ba'aa turan. Amma garuu wanni ta'aa jiru maallaqa akka malee qisaasaa jira jechuudha. Maallaqa iskaamerii baay'ate eejentii jedhee guyyaatti maallaqa hiyyeessarraa yookiis immoo maallaqa ilmaan hiyyeessarraa guuranii kan nyaachaa jiran hattooti yeeyyii hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf warroota kanarraa of eeggachuu qabdu. Namoota biyya alaa jiran kanaan dura ba'anii kan jiran quunnamaa dura ba'uun keessaniin wanta kana piroosii kana eegaluu keessaniin dura wanta sana sirriitti itti qoradhaa. Namoota ba'anii jiran eejentii akkamii akka ba'anii gaafadhaati itti qoradhaati itti adeema. Gaafa asii baatan immoo amma fakkeenyaaf maatiin keessa wanna kana isin baasuu fi baay'een keessan baay'ee isin itti dadhabanii itti liqeeffatanii aarsaa meeqa kaffalaniiti. Kanaaf wanna kanas sirriitti yaaduu qabdu. Dadhabbii maatii keessanitti yaaduu qabdu. Dadhabbii ofii keessanitti yaaduu qabdu. Biyya ormaa dhattanii biyya afaan isaan beekne biyya nama isinii dubbatu nama isinii dhaabbatu hin qabne dhattanii joortanii hojjechuuf beekamaadha. Biyya keenya keessatti namni dhagaa cabsee aarsaa kam kaffalee maallaqa hin argatu xiqqaadha. Biyya keenya keessatti hojjetanii dafqanii nama ta'uun baay'ee ulfaataadha. Garuu biyya ormaatti opportunity hedduutu jira. Opportunity kana argachuuf kan isin aarsaa kaffaltanii aarsaa kana immoo akka malee kaffaluu hin qabdan. Waan gootan beekuu qabdu. Kanaaf dhaamsan isiniif qabu har'as ta'u yoom ashaala ta'a waan gootan beeka. Nama hundumaa hiriyyaa kooti jettanii itti mari'atina. Tarii namni isinitti mari'attan namni baay'een afaan tole namni baay'een gaarii fakkaate bowwaa kan isin buusu danuutu jira waan ta'eef kanaaf namoota kanarraa of eeggadha. Abdiin immoo fuula keessan dura jira. Wanta hundumaaf immoo yoo wanta tokko happen ta'e bakka ittiin qabamina waan hundisaa yeroo eegee furmaata hin argata. Kanaaf dhaamsan isiniif qabu kana jabaadha. Chaanalii kiyya kanaaf haaraa yoo taatan immoo like subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuun na jajjabeessuu hin dagatina. Have a nice time. Bye bye. Nagaa waaqeffannaaf tura.